xinnoo ture hin dabarsin. Seenaa hedduu gabaabduu taate tan daqiiqaa tokko keessatti barumsaaf kaka'umsa guddaa isiniif kennitu tana dhageeffadhaan affeerraa kiyya kan obbolummaati. Nooruu baga nagahaan dhuftan. Seenichi mata dureen isaa gatiin kee hin hir'atu kan jedhu yoo ta'u, gatamuu, dhiitamuu fi xuraahuun qarshii akkuma gatii isii gadi hin buufne gatiin keenyas rakkooleen garaagaraa waan nu qunnamaniif akka hin hir'anne nu hubachiisuudhaaf kan dhihaatedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gatiin kee hin hir'atu. Jalqaba bara barnoota haaraa irratti barsiistuun takka daree seentee mallaqa qarshii abbaa nootii 100 kiisii isii keessaa fuutee barattoota afuu qabdee itti mul'isaa barataan qarshii kana fudhachuu barbaadu harka isaa haa baasu jetteen. Barattoonni kutaa sana keessa turan hundinuu ana jechaa harka isaanii sirriitti ol baasan. Dhumarratti qarshii tana nam tokkoof ni kenna, garuu dursee waan tokko akkanaaf hubattan barbaada jettee qarshii harka isii turte commitee erga sirriitti susukkumtee laaffiftee booda irra deebitee amma hoo qarshii tana eenyutu fudhachuu barbaada jettee gaafatte. Barsiistuun sun ammas irra deddeebi'uudhaan qarshii sana daaraa keessatti gattee irra deddeebitee dhidhiittee sirriitti xureessitee lafaa ol fuutee amma hoo qarshii kana kan barbaadu jira jettee irra deebitee gaafatte. Ammas harki hundaatu akkuma duriitti ol ka'e. Dhumarratti tole barattoota gaafii ani isin gaafataa turee fi deebii hundi keessan naaf kennaa turtan irraa waan hedduu akka hubattan abdiin qaba. Qarshii tana jalqaba irraa kaasee hanga dhumaatti maal akka godhaa ture argitanii jirtu. Gochi sun hunduu gatii qarshii tanaa gadi hin buufne. Gatiin isii ammallee akkuma duraa waan ta'eef hundi keessanuu ammallee fudhachuu barbaaddu. Sukkuumamtus daaraa keessatti darbatamtus akkuma argitan dhiitamtee xurooftus ammallee gatiin isii akkuma duraa qarshii 100. Erga jettee booda haasaa isii itti fuftee nutis akkasuma jireenya kee keessatti yeroo wal fakkaataan ati rakkoo hamaan itti sukkuumamtu, itti darbamtu, itti kuftu, itti dhiitamtuu fi daaraa uffattee dhoqqee taatee itti xurooftu jiraachuu danda'a. Kan ati yoomillee irraanfachuu hin qabne wanti fedhe ta'us atis akkuma qarshiiti gonkumaa gatiin kee hin hir'atu. Dhaamsi waliigalaa seenaa kana jireenya kee keessatti rakkoon si qunnamuu waan hin oolle. Eeyyan hundi keenya yeroo garagaraatti badii yookiin rakkoo kennaan maletti rakkoolee sassalphoo hanga rakkoolee ciccimoo fi hamaa keessa darbuu waan hin danda'amne fakkaatu keessa seenuu dandeenya. Garuu qormaatni kamuu miira kee si miidhee gatii kee gadi si buusee akka gadaantummaan sitti dhagahamu yoomillee hin eeyyaminiif. Yoo ati ofii keetii of hir'ifte malee yeroo hundumaa gatiin kee qaaliidha. Eeyyan ati gatii kan kee beektee itti fayyadamnaan of danda'uu qofa osoo hin taane waan addaa addunyaa kanaaf gumaachuu dandeessa. Tole seenaa gabaabduu tanarraa waan hedduu hubattanii jirtu jedheen abdadha. Chaanaalee YouTube fi TikTok irratti kaayyoo guddaa lammii keenya irraa imimmaan qorsee abdii horachiisu, kan wallaala barsiisee beekaa yaadachiisu, kan luyna onnachiisee caalmatti gootomsu, kan lammii dammaqsee kallattii sirrii irra fuuldura deemsisu, bifa walaloo jechoota kaka'umsaa seenaalee gaggabaaboo keessa deebii kitaabolee garaagaraa kan jijjiirama dhuunfaarratti xiyyeeffatanii fi hojii tola ooltummaatiin bifa nama bohaarsuun qindaa'ee kan isiniif dhiyaatu ta'a. TikTokii kiyya follow, like, share fi akkasumas linkii profaayila koo jala jirtu kun chaanaala YouTube koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan hanga xumuraatti dhageeffattaniif hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.